Shama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii kenna bakka jiraattan isiniin jenna. Egaa warroonni keessaan baay'inaan na gaafattan dhiifama isiniin jecha biizii keessaan nu mudateef gaafii keessan isiniif hojjechuu hin dandeenye dhiifama isiniin jecha har'a gaafii keessan tokko lama akkana isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Nu faana bu'aa. Gaafichaan dura warroonni chaanaalii kenna subscribe godhin akka chaanaalii kenna subscribe gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Chaanaalii keessan galchu. Bakka sarchii kanarratti saaruqa jaalalaa jettee barreessitu haala kanaan. Booda dacha qaaftanii. Haala kanaan isinii baha. Subscribe bakka jettu tanarratti dho'itu. Subscribe bolii fuudhaa. Subscribe ammoo tuqaa harkaati malee waa ittiin kafaltan. Subscribe kan godhurra kan gaafii keessan nama gaafatuttu caala ajaa'iba. Dhiifama gara gaafiitti isin deebisa. Haala kanaan wal bira haa dhaabannu. Subscribe goonee liinkii tuqannee akka viidiyoon keenya tantamaan isin bira gahu wal bira haa dhaabannu isiniin jecha. Warroonni tokkoffaa irratti gaafii keessan warri Yutubii akkamitti boksii yookiin immoo risaalaa wantoota adda addaa namaaf kennuu dandeenya warra jettan daruuri YouTube studio gabbuufachuu qabdanii. YouTube studio kana gabbuufadhaati akkasitti risaalaa barreessaa nama waan barbaadan akkasitti gaafachuu dandeessanii. Haalatti nama argattanillee websaayitii hidhaan adda addaa haalatti argattanii YouTube studio kun baay'ee si fayyada. Gara gaafii keenyaatti deebina. Gaafiin heddummaatanii keessan na gaafattan gara nama 47 akkana taatanii keessan na gaafattan. YouTube akkamitti forfahilli jijjiirrannaa warroonni jettan YouTube keessaa Google irratti godhattanii Google Chrome ni beeytanii isa kana. Sarchi gootanii bakka sarchii kanarratti waan barbaadan maqaa banattanii san jettanii barreessitan. Anamma bakka kanarratti kenoo waan sarchi godhee jiruuf isin agarsiisa. Bakka saaruqa jaalalaa YouTube bakka jedhu kana ilaalaa. Isa lammaffaarratti jiru kanarratti. Xiqqoo haala viidiyoo koolii kanatti na jeeqaa jira. Saaruqa jaalalaa YouTube kan jedhu kana isin maal jettanii barreessitu? Fakkeenyaaf an barreessuudhaaf saaruqa jaalalaa youtube.com jettanii barreessitu. Sarchi irra gootanii haala kanaan isin baa xiqqeesse viidiyoo isin chaanaalii irraa qabdan kan chaanaalii keessa dhokatee isin harkaa garana gorellee hin jira maaliif ulagaa YouTube waan guddateen garana isin harkaa dhaqaa. Amma waa'ee sanii osoo isinitti fooyyuu hin taane waa'ee suuraati. Waa'ee suuraa akkaataa itti jijjiirannu. Suuraa jijjiirrachuudhaaf bakka tana dho'itu kennu. Bakka tana dho'itu xiyya tana. Loogii YouTube keessan gara Chrome godhuudhaaf. Kiyyamma loogii waan ta'ee jiruuf isin bakka itti raayitiin qabdu raayitii irraa keessan arsiisa. Haala kanaan isinii baati kennu. Haala kanaan isinii baati yoo isin YouTube chaanaalii keessan haala kanaan barreessitan haala kanaan isinii baati tuqaa sadii taate. YouTube maqaa keessan dursitanii youtube.com jettanii barreessitu haala amma isin argitan kanaan. Sirriitti na hordofaa. Booda ishee tana dho'itan. Loog gara Chrome godhuudhaaf. Diree Sport State keessattuu tanarratti dho'itanii raayitii gootan ishee. Amma loog isinii tahee jira. Haala kanaan guddistanii akkanatti lallaaluu dandeettan jecha. Kenoo malaan ana sirriitti naaf wanta YouTube chaanaalii keessaa qabu sirriitti guuttachuu danda'a. Sirriitti naaf beeksisa jechaadha. Amma gara suuraadhaa yoo dha'edhu suuraa jijjiirrachuudhaaf bakka forfahilii keessanii kanarratti dho'itu. Akka guddeessitanii. Haala kanaan isinii baasa. Haala kanaan bakkuma kaameraa tanarratti dho'itu.
haala kanaan hin soqaa. Gabatee tana isin agarsiisa. Gabatee tana bakka tana irratti dhoytu select photo your computer bakka jedhu kana kompitara moo jawaalaa isin kama itti fayyadamtanii anamma waanan jawaala fayyadamaa jiruuf kompitara gaafa bira geenne haala kanaan isin baasa. Fails bakka jettu tana filattan. San booda haala kana